itti aansee lammaffaa warra murshidoota keessaa Saalah himu eenyu akkanatti Salah galanni siifii mootii alamaa Salah Muhammad. isa sanii bulisa keenya sana akka malee jaaladha ishee sadaffaadha Maahir. Mahir ya Mahir. Maahirii fi abona idee tokkottiin siidha. Mahir malee kabraa tokko jira malee toltu fajee wallisisan jaa waan jaasanis akka malee dinqisiifadha. Guutumaa guututti ijoollee teenya kan musiiboota hedduun jaaladhaanii waan ati carraa nama sadinaa kan ta'eef malee maaliif yoo jettee warri musiidaa dhugaa dubbachuudhaaf si wal qabsee waliin dubbachuu barbaadu. Gartee waa'ee rasuulaatii fi alayhi salaatu wassalaam waa'ee rabbiitii fi waa'ee guddina islaamummaa waa'ee gartee saabaanii fi gartee haala akkam keessa akka turan sanirra dhaabbataniiti nashiidaa tana godhanii jechuudha. Biitiin isaaniitii fi kana kilaasikaala haa qabaattu. Waa'ee dubbannee nuti warroottan kana warra deeggaruullee qabnu. Maaliif amma warra muuziqaadhaa dhawanii si gartee dhugaa dubbannee ani hirriiba sii dhabee jee maqaa ni akkana jaalalateetiin booji'amee ani wanne jechuun waa'ee gartee harabbii fi guddina rabbiitii fi sa'abaa fi dalaguma islaamaatiin wallisan qalbiin itti siseentu yoo kilaasikaalallee qabaate idda gartee ati walleedhaan mirqaantee waan hin taanee fi hara badiitti deemturra munshidni at least yoo dhageeffachaa deemtellee yeroo mana keessa teessus yookaan guma kinaaf waa'ee guddina rabbii waa'ee ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam waa'ee islaamaa waa'ee kanarra dhaabbateeti waa'ee gartee amantii islaamaatiin wal qabateeti. Ani guutumaa guututti ijoollee teenya warra nashiidaa baastus hawlisaa keenyas hundaa'u maaliif abbaa fedhe rabbii guyyaa fedhe keessaa qaceelchuu danda'a si galee. An isaan maaliif gartee yeroo amma keessa jiru kana keessatti an dardara iddatan dhaabbadhee yoo ni ilaale artistoonni keenya isaa guddatanii murshidoonni keenya isaa guddatanii nama je'ee ilaalcha akkasiitti ilaalu jechuu barbaadeef. Thank you. Galatoomii okay. Yuutuubaroota Oromoo keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifatu nama sadii qofa nu kanneen. Dhugaa dubbachuudhaaf namni akkaan dinqisiifadhu yeroo hedduu waan naaf inni walitti dhiyaanuufillee waan inni sooshaal miidiyaa irra na fideefillee jechuu yoo baadhe Jaafeetuu fi dhugaa dubbachuudhaaf nama wanni inni godhu duraanis osoo isa hin beekne duraa wanni nuti asirratti isa harkaa turre miskiina kana qaama irraa dhiqee wajji dhiqatee osoo hin balfine sii galtee waan akkasii godhu diraamaalee adda addaa dalaguu irratti waan nama kana hunda simatee namni kun qomoon nama hundaa keessa waan jiruuf dura irratti isa alamadaa si duraan jiraatee hin jenne dhugaa dubbachuudhaaf namni akkaan nama kana sooshaal miidiyaa irratti ijoollee gadiitillee yaamee gargaaree kara hedduudhaan wanna jedhu dhugaa yoo dubbanne silaa Jaafar durallee gartee namni ni nama ibsuu fadhu bita kanatti waa'ee sooshaal miidiyaa irratti jechuu Shee Hamzaa Shee Jaabir dhugaa yoo dubbanne si galee walitti keenya guddaa wal duraa wal booda haa godhu malee dhugaa dubbachuudhaaf namni tokkoffaa irratti jechuu ta'uu qabu isa waa'ee immoo Jaafarii wajjinis inninis wal laallee waa'ee gartee diraamaa isaatii fi wanni inni dalaguu fi kanarratti sugguu laallu isaan lamaan anaaf akkuma tokkotti yoo naa ilaalte lammaffaa ati jechuu Sigalee lammaffaa namni dinqifadhu ati nama kana hunda yaamtee hawaasa kana yeroo hedduun sochii gubootu hogguu gartee waan adda addaa galee ispeeshaalii jaalijjuus immoo joolijjuus hajaamu caasaa iba keetiisa. Yaa atii fi isa
lamumatti deemmaati gaamma nama tokkotti naa idee please. Iya nama tokkos jedhe. Okay lama. Galee Okay. namni sadaffaadha yuutubara keessatti kaniin arku kaniin yeroo hedduun illee hordofu amma inni sooshaal miidiyaa irrallee yoo jiraachuu baate sharmaarkeedha dhugaa dubbachuudha. Biyyan gargaaramullee qabaniis warra gartee diraamaa hojjechuudhaa fi guutumaa guututti jechuu Iskandariin hanga fi sharmaarkee obboleettii teenya san tagartee illee jettee haasoo itti san mustarii ammoo eenyu maqaan isii san ijoolluma yookaan dirree hudii ta'anii dalaganii fi mucaa diijeedus kanallee jechuu gartee obboleessa keenya kanaa isaan kana hundaa'u jechuu wal qabsiisee isaaniin dinqisiifadha jechuudha. Ijoolluma teenya baay'ee warra sooshaal miidiyaa irratti taalentii adda addaatiin asirratti dhufanii hedduu dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadha. Ittiin boonaa fi akka ammallee itti deemaniin jajjabeessaan jechuudha. Thank you. Galatoomii hedduu gaafiileen dinqisiifattoota keessaa okay. Tiktaakeroota keessaa nama 3 yoo nu kan ijaamte nu kan ta'a nama 2 nama dandeesse yoo tiktaak fayyadamuu jiraatte yaa nama 2. Tiktaakera amma anaaf atis barreessumuma waluma duraa dhufne malee. Sariifuu tiktaakera dhiisnu keessaa baasnu. Tiktaakera warra naqee qabfaayooniin anamma warroottan gartee isaan fa'aa asirratti beeksisuudhaaf faadhuma gartee xiqqaa fa'aa jedheen faayoo taate malee. Mas bira funnaa. Is okay. Tiktaakeroota bira funnaa. Okay. Abbootii qabeenyaa keessaa nama 2 nu kan ta'a nama dinqisiifattu qabeenya isaan qabaataniif qofa osoo hin ta'in hawaasa biras namoota dhaabbatan ka agartu. Dhugaa dubbachuudhaaf ilmi namaa tokko beekee hagam fedhe yoo walillee quban qabaanne yoo gartee walillee hin beeknullee hin jedhu si gartee namni akkaan dinqisiifadhu jechuu obboleessa keenya yaadataa Juneedidha. Obboleessa keenya si gartee namni obboleessa irra guddaatiif darajaa fi kabajaa namni keenya beekee wal guddisuu qabna dhugaa yoo dubbanne si gartee namni gartee yeroo duraatiif gartee diiyaaspooraa kanarraa dhufee biyya ishii galee nama gartee akkanatti haalli siyaasaa kun wanni kun jaawin duratti waytu gartee mootummaan duraanii jirurraa eegalee jechuudha. Biyya galee fakkeenya namaafillee akka ta'u jedhamee eeggameesi ka eeggamuus isaa jechuudha. Namaan akkaan dinqisiifadhu nama waan isaan jijjiiru hin qabnu jechuudha. Waanuma roguma hundaanu jechuudha. Namaan by the way yaadataa dur wal beeknanii dhugaa dubbachuudhaaf nama akka faamilii fi nama maatii keenyaa wajjin by the way akkootiyaa fi obboleessa kiyya kanarratti xaatiin UK amata dheeraadhaaf mana tokko ollaa tokko deena tokko bishaan tokko dhugaa wajjin nyaatanii wajjin guddatanii jechuudha. Isaan biratti akkootii bira ture jechuudha. Nama ittiin illee boonnuusi nama eeggannuusis nama ija teenya jennee yaadnu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechaatu ittiin na hanqata. Waan isaanii ibsu jechuudha. Thank you. Galatoon hedduu jidduun yeroo takka uummatatti waadaa maddaa. Ustaaz Hamzaan Zakiin Dallaas follower 10,000 gadiin akka gadi hin buune naan jee hojii manaa naa kan. Isiin immoo hojii manaa sana yeroo takka Zakii irratti qaatuma amma nama 7,000 irra jira. Namni 3,500 jira yeroo takka namni follow hin godhin. Taataa godhaati yeroo takka hojii manaa san jalaa please na baasa nama 3,000 hafe 3,000 tuqaa 10,000 galcha. Obboleettii teenya yuutubara Ifraa Maamilee by the way as jalallee ni jirti. Gaafiidhaa fidde gaafiin ishiin abdii isin qaba bikka tanatti bikka nama lama naan jette yoo ati irraanfattellee nama okay qaboottoota keenya biraa akkanarra laalaniif deemtaa deeroo ati nama tokko lamadaa nama gartee daawaanis gartee daahii nama kamalee gartee hawaasa keenya kanaafis ispeeshaalii nama dargaggeessa ta'ee diin islaamaa barsiisuunis qabeenyaanis dura jiru obboleessa keenya yaadasatti aansee Sheekh Jamaal Aliidiiti namaan akkaan dinqisiifadhu nama guutumaa guututtuu ani dhugaa dubbachuuf nama keenya kaniin beekuu fi kaniin hin beekneefu
Sigaltuu xiqqaa boru ganama ol ka'ee dhalatee guddatuuhu nama darajaatti godhuu fi namni keenya ammaas nama keenya hedduu abbuma fedheewu nama guddatu tokko kutaan osoo hin laalle ilaalchaa fi gocha isaan godhanii fi fakkeenya namaaf ta'aniif namni nama dinqisiifamuus qabu nama galatnilleen isaanii malu sigalee obboleettii keenya ta dhalaadhaa tagartee yeroo duraatiif dhalaa keessaa Mother Teresa Jaanini hin beekamtu as magaalaa North America Minnesota jirti maqaan isittilleen anyway Oprah'dhaan irra guddaa beekamti isanii jechoota akka malee dinqisiifadhuusi isaan kana fi kanneen kana fakkaatan hunda kanneen hin beekne jechuudha inshallah warri asirratti fakkeenya namaa taasisan arkurraa jechuu barbaadeetti si galee immoo hedduu jira qabaatota namni keenya hedduu qabnaa kaa'ee asirratti hin mul'isin dhugaa dubbanne warra biliyeena 3 fi meeqa gartee amatatti taaksii mootummaadhaaf galchuu jira dhugaa dubbanne si galtee warra hedduu qabna garuu nama fakkeenya akka isaanii ta'ee akka namootu nulleen jajjabeessineen namoota keenyaa fi hawaasa biraatiif illee akka fakkeenya akka ta'anitti nutilleen isaan duuba jirraa hin gabaabnu. Maashaallah. Galatoomii ulfaadhu. Aragaa fi itti aantutti dabra. Obboleettii teenya yuutuubara Ifraa Maammilees jira jirti baay'ee gaafii tana maqallee isin kaasu jennaan naqaasii naa gaafadhu xiqqamaa gaafiin tuneettee wanni ishiin jette obboleessa kiyya zakki aniin tune hedduu lafee waan hedduutu akkas godhee naaf milkaa'uu didee so maaliin godhuu qabaa yoo maal godhee akka kan kee kanallee ta'uu baatu tujjaaraa oorsii ol tujjaaruu danda'a karaan ati dhaamseetiin haa dhaamtu maalii jetteeti gaafii tana koomentii jalattis gootee gaafileen ishii wal qabatu gaafileen akka ishii immoo ishii wal qabate hedduutu achi jala jira so isaaniif amma ijoollee kanaaf warra waa hojjetu godhuuf warra akkanatti lafee milkaa'uu fi fattaa fi kana godhuu jiran isaan kanaaf walumaa galatti maal dhaamtaa obboleettii keenya kanaa wal qabate hundaafuu. Dhugaa dubbachuuf ani abbaa qabeenyaatti miti abbaa qabeenyaallee hin jechuullee hin barbaadu namni akka abbaa qabeenyaallee naan jiruus hin barbaadu maaliif nama akkasitti onnee jechuu barbaadu miti nama rakkataa gartee abbaa miskiinaati yoonti yaamamee hin barbaada gartee obboleettii keenya eenyu Ifraa jettee? Ifraa yuutuubara yaa. Yuutuubara obboleettii kiyya dhugaa dubbachuudhaaf wanni hundinuu beekii waaqayyii meeqa keessa dabartee namni hundinuu lafaatii kana immoo rabbiinis ittiin si mokkora hogguu takka laaftumatti rabbi siif laaffisuu danda'a. Hogguu fadhees obsaati qabduu fi nama akkam akka taate hagam takka atis gartee yoo rabbiin si waa'ee qabeenyaa ilaalchisee yookaan karaa hedduu rabbi si mokkora gartee kanammoo obsaanii du'aa'ii godhachuudhaan ibaadaadhaan khayrii xiqqoo osoo hin jenne waan gartee rabbitti si dhiyeessaa irratti hedduu yoo jabaanne hundinuu abbummaan fedhee ilmummaan namaa jechuudha rabbiin wanni siif hin laaffisne hin jiru qabeenya ilma namaati hafidu gartee wanni duraa immoo rabbi irratti hirkattee isaaf qulqullaa'uu karaa inni irraa jaalatuu fi waan inni jaalatu dalagu kana yoo ofirraa eeyne hedduu dhugaa dubbachuuf namni qabeenyi haraamiin walitti qabdee guddachuurra qabeenya halaal xiqqaa tokko barakaa kaatileen irraa gammaddee irraa nyaattee irraa dhugdee maatii keetii fi hawaasa keetiin itti gargaartu. Rabbi biratti illee boruu ajriin suwaamni ol si hayyamu wanni san irra caalaa hin jiru. Kanaaf obboleettii kiyya jabaadhu abshir je'ii rahmata rabbii irraa garaa hin muratanii rabbiin hanga addunyaarra jirtu hanga abbuma fedheewu osoo hin gammachiisin osoo garteen iyyaa isaa waan inni yaadesan waan rabbi irraa jaalatu yaadesan hanga guyyaa tokko ta'ee nama san quuqarraa baasee hin gammachiisin abadan addunyaarraa namni isa ofu hin jiru. Isin wal qabsiisee obboleeyyan keenya hunda warroota kuttaa fi bu'aa bahii meeqa dalagaadhaa fi qabsoo meeqa jiru tana wajjii wal qabee dabaruu fi dhabdeellee rabbiin amarraa eegalee rabbi isiniif haa ta'u abshir ja'a rahmata rabbii irraa abdii hin muratina
waan xiqqoo qabdan rabbii barakaa keessa isinii haa kaayu rabbiin ni danda'a addunyaa irratti isin haa gammachiisu jechuun ni barbaada. Maashaallah, thank you. Galatoomii. Tokko saahiba kiyya tokko jira jala yuutuubara, tiiktaakara, feesbuukara illee jira naaf akka obboleessaati. Ibsuugaa ni beekta jeetii yaada ibsuu obseedha. Nuti warri as jiru fooliin nu fixxee nuufoo maal nu dhaamaa jee koomantiin garee barreessu jira. Mee diyaaspooroota as jira kanaafoo maal dhaamtaa? By the way, obsee ta duraa online irratti hin arkaa asuma wajjin hin beekaawi yeroo biyya baqataa sanitti diraamaa fi wanta takka achirratti waliin gootanii baga rabbi si gammachiisee haadha manaa teetii wajjin wal si garsiisee si galee dura dursu wanni sanirra caalaa hin jiru beeka si galee. Nama meeqaa agarra nuti dhugaa dubbachuuf bahar gama kana oguu baatee yookaan jaartiin yoo dura baatee yookaan jaarsi dura bahee namni keenya as garagalee taa'ee jaartii eeggatee jaartii isaatii wajjin wal argu jechuun walaa akka harree adiitii yoo dhugaa dubban. Galee kunuu hagam takka gartee isiinis jaalalaa fi kabajaa isaaf qabdu garsiisti. Innillee hagam takka nama gartee obsa qabu nama hagam gartee bakka jaartii isaa tana jaalatu garsiisaa baga rabbi si gammachiisee hin jaani. Dhugaadhaatu amma dhuftee si galtee rabbiin immoo laaftutti rabbiin ati har'aan dhufee fi haleen dhufee hin qabu si galee hogguu fedhu laaftumatti rabbii har'a nama tokkoof dabarsuu danda'a. Tokkoof immoo yeroo qabeetii fi adeemsa keessa rabbiin gartee tattaaffii dalagaatii fi haruma hedduu sababumaatii godhuu irratti si gargaara. Ammumatti rabbii siif haa ta'u. Dhugaa yoo as deebinee dubbanne Kanadaan ikoonomiin isiitis xiqqoo haalli carraa hojiitilleen akka biyyoottan Ameerikaa kanatti hin jiru. Maaleen isaaniitillee xiqqaadha garuu abdii qabaatanii si galtee yoo gartee tattaafatan boruu waa harkatta abshiriin isiniin ja'aa jettaan atiin wal qabsiisee ijoollee teenya gartee biyya baqataarraa Kaayiroorraa dhuftee jira, Keeniyaarraa dhuftee jira, ijoollee hedduu jira karaa biyyoottan baqataarraa dhufan kana hundaahu abshajjaa warra hojii malee taa'u jiru jira, warra gartee dhugaa dubbachuuf namarra hirkatanii laammaan tanaatti illee hojii osoo hin hirkatiin ba'aa namarra taa'anii jiru jira. Rabbiin yeroo ammaarraa eegalee rabbi isin haa furu dalagaa isin yaaddanii fi akkaataa isin itti yaaddanii oolitti rabbi isiniif haa ta'uun ja'an. Amin. Ulfaadhu galatoomii. Osoon gaara gaaffiidha ittaan tutti warree barattoota keenya hedduu tokkotu as jala jira. Barattoonni as jalaa koomantii harkutti hin jira. Nuufoo maal dhaamaa amata meeqa lafaanee amata meeqas barannee barumsaanis nuun dabartuu maal akkamitti tattaafanna jedhanii barattootaafis gabaabsitee dhaamsa akka dhaamtuuf barbaanna. Maal jettaan barattoota keenya? Warra isa jiran. Warra biyyaa barattoota biyya jira. Warra biyyaa dhugaa dubbachuuf waggaa fi bareedduudha. Wallaahi rabbi isiniif haa ta'u si galee nama meeqaan beekamaan saahiba doktaraa ijoollee hedduu wajjin wal quunnamna dhiiraas ta'e dhalaas ta'e gartee warra hojii hin qabnes ni jiranii kammoo kaffaltiin mindaan isaaniif kaffalamullee qaatii jira sadarkaa jiru tana ilmi diin addunyaa tana baratee si galtee lafee amata meeqa maatiin isaa gartee qabeenya meeqa irra fixanii bika tanaan isa ga'anii hojii dhabee rakkachaa jiru hedduu jira si galee immoo dhugaa dubbachuuf akka guutuutti yoo laallee biyyi hundinuu amma ikoonoomii kiraayis keessa jirti. Biyya amma keessa jiru tunillee si galtee immoo ta biyyaa dhugaa rakkoodhaa rabbiin inshaallah carraa bareedaa jijjiirama amma dhufe kanaa wajjin wal qabsiisee si galtee abdii qabnaas nutis gartee fuuldurallee yoo rabbii nutillee nu laaffisee biyya sanittillee dadhufnee waa godhuullee yaada qabna. Inshaallah shabaabonni keenya jechuun nama ammaan tana yaada kana kaasee wal qabsiisee hundinuu kaasii biyya fiitirraa baqatee karaa gartee
biyya Arabaa kanatti biyya sadaffaa dheeyne jaanii asirraa karatti bittee nyaata qurxummiidhaa tahanii baara keessatti dhumanii rakkatanii karaa kanatti shiftaanii fi kun hundi ajjeesanii kaan achitti karaa kanatti gudeedamanii rakkoo nameeqa nyaataa dhugaatii beela waan rakkoo ilmi namaa hin argin akkaa jiran jiruma tanaaf dabarsuudhaaf jaanii wanna rakkachaa jiran dhugaa dubbachuudhaaf wallaahi haalli biyya alaatis nutis ni agarra waan amma keessa jiruuf namni beektee quufa jiru qabeela'u namni kan qabeela'u hin se'u akkallee hin jenne ani nama isin gartan kuni alhamdulillah haa xiqqaatu haa guddatu hagee hiyyatti nama dandihee itti rafutii hawaasa hiyyallee waan rabbinaaf laaffiseen gargaaraa jiru. Ani biyya alaa jiraachuullee akkasitti abdii hin qabu si galee. Maaliif hawaasa hiyya bira gabbu'ee hawaasa hiyyaa fi mootummaadhaafillee gartee utubaa tahee hawaasa keenya carraalee hojii argametti fayyadamnee hawaasa keenyaa fi mootummaalee gargaaruu yaada qaba. Inshaallah rabbiin biyya keenyas nageenya godhee beeki dhugaa yoo dubbanne nageerra wanni caalaa hin jiru. Nageenya qabaattee yoo gartee midhaanii fi bishaanii fi mukaa nyaattee wanni sanirra caalaa hin jiru si galee. Ani immoo wanni na gammachiisu anas asitti mana bareedaa makiinaa bareedduu kophee bareedduu fi kana uffadhee deemee wanna jechuurra hawaasa kiyya san biratti gabbu'ee hawaasa kiyyaafillee fakkeenya tahee hawaasa keenya dargaggoota dhiiraa dhalaa osoo hin jenne gartee warran hojii dhabanii biyyarraa baqqaa bahuu fadhan jabeesseenii isaan san abdiillee kannee fi isaan keessa gabbu'ee isaanii wajji unqaa fi bishaan nyaadhee unqaa fi bishaaniin isaanii hojii jiraachuu nama barbaadu jechuudha. Kanaaf biyya alaa dhugaa haalli karaa kana bu'aa bahii miidhaa keessa seenteetillee as dhuftullee rakkina jirammoo dhugaa nama kanarraa yoo fakkeenya fudhanne hagas namni gaa nyaatee dhugee waan jiraatuuf kana hin dhabu si galee wayiteefillee ni dalagatanii nagaya sammuutii nagayaan bobbahanii galanii garuu akka ati feetetti gartee jijjiirama guddaa fidulleen hin jiru. Ameerikaas tahee amma biitii addunyaatu gartee rakkinni ni jira. Itoophiyaa bichaa miti by the way. So yoo danda'amaa ta'e carraa amma gartee jijjiirama amma dhufe kanatti fi carraalee amma abbaayii gaddabame kanaan wal qabsiisee hojiilee mootummaan namoota keenyaafis abdii hannaa jiru jira. Carraalee hedduu taatee jira. Namoota meeqa amma walii qabeenya qabu hundinuu silaa carraa waliif hannanii nama fi kana silaa biyya fi kanarraa bahee biyya biraatti jiru tanarraa jijjiiree jiru wal tahanii hawaasa fiitiif wanta kala lafa gadhaabanii namni illee achi qaxaramee hojjeta takka biyyaafis guddina lammaffaa mootummaafis taaksii kafalaa ifiifillee maatii isaatii fi alii isaa keessatti taa'ee guddatee jiruu isaa biyya isaatillee guddisaa jechuudha. Kanaaf yoo haalli jiruu keessaa sanillee rakkina tokko dhugaa ni jira. Rakkina san immoo mootummaanis akka waa sirreessuu carraalee hojiitiis nagee irrattis yoo wanni akkanaa kun jiraate abdii qabnaa. Nuti maay isaan dhiisii nutuu jechuu warri jiru bareedduu keessa jiru dhugaa yoo dubbanne alhamdulillah wanni itti dhabne jiru eenyu caalaa jiraachaa jira. Immoo nutuu biyya teenya keessa gaddeebinee hawaasa keenyaafis fakkeenya taane biyya teenya mootummaadhaas ciraa dhaabbannee warroottan gaara jiruu fi kagartee baqatee siyaasaadhaan illee wal dhabanii biyya ala jiran kanallee an hawwii kiyya jechuudha. Isaan kanallee rabbiin nagaya waliin godhee tokko waliin godhee nagayaan biyya fiitti yoo namni taa'ee dalagatee jiraate wanni sanirra nama gammachiisaa hin jiru. Maaliif jiruun biyya alaa dhugaa dubbachuudhaaf gabbaataa eesiidha si barbaachisaa oowwa yeroo samaraa yeroo wintaraa yoo gabbaatu oowwa wintara si barbaachisa gabbaatu ol deebitu gartee makiinaadhaan deemtaa biyya teenyatti amma dhugaa dubbanne kuni lafaan deemtaa exercise gootaa galee qaamni keetii dalagaa jechuudha.
amma akkuma nama kopheeti waan gaarii nutti fakkaata dhugaa yoo dubbanne biyya keenya tana keessatti amma Ameerikaa jirru tanumaa yoo ilaalle maalleen akka laaftu hin dhufu. Haga silaa biyya alaa kanatti namni amata meeqa taa'ee laffa'ee sa'a meeqa dalagee dalagu kana yoo silaa biyya ifiitti gabbu'ee biyya fi hawaasa ifiitti wajjin gabbu'ee wal ta'anii dalaganii wanti san irra caalaa hin jiru. Amma Chaayinaa yoo fakkeenyaa fudhanne ormata population isaanii miliyoona meeqa sigalte obsanii biyya ikoonomiidhaan gartee durarra jiru amma yoo dhugaa ilaalle sigalte maali yoo obsitee biyya ifiitti gartee tolchuu sammaattus waan hundi daran caalaa nagayaa fi nagayaan bobbaatee galtu seeftii jiruu keetiiti. Yoo ati jiraattee deemtee gabbaatee deemtee nagayaan dalagattee galtaa jechuudha.